Osoo na jaalate. Wallahi hin jiru. Warri jaarsa qabda. Ka jaarsi keessan bara galee halkan taa'e akkanuma silkii goroggoru isinachi addaniin jechuudha. Yooma silkii tana dhiisee na dhufee na hammatee akkana godha. Yooma akkana na taasisa. Warri jettan jira wallahi hin jira. Warabba hin jira. Sanfaata maaraadaa sirratta. Jazbaan kun jaartii manaa gammachiisuu hin dandeenye. Saniif amma dubartiin wayita dhiirri gaariin tokko bakka hin jiraan ishee haadha hiriyyaa isii faamnaa mana jaarsi isii gammachiisuun tataa godhuun waan isiin barbaaddu akka isiin barbaaddu waliin ta'u argite maal qaba silaa jaarsi kee tokko illee akkana ta'e minaallee ana silaa ta'e faayitii kana wanni godhu nyaata fudhachuu dhufee jiran bannaataa sa'a torbaa walakkaadhaaf masaan isaan ga'e sa'a 13 sa'a 14 walakkaadhaaf salaanni so la ilaha illallah وارو بشوف لا 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 إله إلا الله ده بولا ما This is the best food. You know, guys, food. You know, this is food. This is baguette. Dabo jedhama. Aanan. Kanaaf akkana diddiimannee deemnaa nuuf qaqqabu jaalanna. Aanan fa'aa dhugaa. Ganama ganama aanan dhugaa. Galgala galgala aanan dhugaa. Itti faamiliin deemna. Abboon jaalata. Osoo na jaalate. Suma naafuu siisaa. Makiinaa keessa kunoo waan akkanaa karaan deeman wayita karaan deemnu beekani. Kanuma nyaanna. Reesturaantiin hin jiru safara kana. Sirbenyas ta'uusaaf በጣም ሆ nyaata jaartii tokko yaadnee jirra subhaanallah. Wayinne sishaako suma naafuusiisa of bichaa miidhaguun kee faayidaan qabu. Annaa maal sii godha reen si miidhagsa jabaa bara tana jedhe kunoo of bichaa miidhagsuun fayyaan qabu olaanachi faamilii kiyyaa tare faamilii kiyyaa ga'e isa irraa kanaaf waan qaburraa nama bira dhaabbadhe maal ka biraa waa mara duraaf turuuf sabboleettini biratti akira osoo na jaalate eebade kaasilkii koo hin deemtaniire hin deeminaa wallahi somataa ciisi kaanan maal maa isaan gootu maakiyooya wallahi hin ajjirre yaani maanatti hin jirre gaxarii kana keessa deemaa faayaan natti gabalee osoo na jaalate soma si fuusisa haadha faatee fidi
Invaayitiin isii banaa jira. Ibsishaa iyya xarraash noo jedhaadhi deema. Boos iyya xarraash noo baluut. Guys, har'a achi siiqi nyaadhu yaa. Maal na laaluufi? Waan an nyaadhu na laaluuf achi siiqi nyaadhutti. Waan jedhu har'a sarpiraayizii godhuuf har'a maakii waa ergaatu qorsitoota wayii ergaatu. Maal erguuf mee? Waan shamarran jaalatan. He's always eating together. Nyaa, nyaa. Maal ergaaf mee natti hima? Jechuun achuma bitee waan achi erguuf. Birriin giiftiin ta'u warra obboleessa birrii jedhaa. Kennaa siin jedhe kennaa shamarri ergan hin beektu dhadhaa gubbaa waslaatta ababoo ababaa shittoo yookaan warqii warqii binneef yaar dahaba dahaba binneefir osoo naa jaalatee waynee naalaa jiide waxiin koo jallaabiyaa aanan abaayaa quraana gogoraa warqii dumaannee chokoleettii chokolaan naafeera chokolaa bareeda isaa shamarran chokolaan jaalatti ayinoo keessaayyuu hin jaalatti isiin hin beeka bataami jaalatti waan ciikin wanna jedhan hin beeytanii arsin makiinaa kennitee warqii uffistee fi miti barshiitiin shamarri takka warqii uffistee fi miti makiinaa itti bittee fi miti shamara takka gammachiisuu danda'e wama xiqqishuu qabdu harkaa qabdu sanii ababaa yoo itti yaaddee kenniteef namni sun hagam takka naa yaadee naa kennaa san laalti ijoolleen shamaraa malee warqii irratti uffisettee fi miti ka'u taatu dhugaas jechuudha yaada san እኔማ እኮ እንደዛ ነው ፍቅር የሚባል እንደዛ አላለችም አካ ዮ አን ዋን ቀቡ ዋን ጃለዱ ዋን ከንዱ እንደንደው ሚቲ ዮ ደደብዴ አበባ ቢቱ ፊ ደደብዶ የተገልቶቹ ወይ ነገር ምን አገልቱ ዱጋ ሲንጀል ብትል ጊዜ ገስቴ ሐርከት ዋቀበዱ ቢቲ ገለ ዮ ደደብዴ ከረሜላ ብቴ ፊ ከንዴ ሰኒን ገመድ ሸመር ጆለን ሸመራቹን አኮ ጆሌ ሰሙን ሳኒ ሲኒገል ከዳይማት santu gammachiisa harka qullaa galti galuu sanirra yoo dadhabde muka wayii karaa irraa ciri akka ababatti tolchi galiin dhugaa siin jedha wallaahi wallaahi laziim sanittuu hin gammadan isaan ayinoo hin beekaa inni akkoo fiqir nagaraa qaallu Ahora hin beekaa akka itti qabataniif akka itti onna godhan isinii galee ስለዚህ haqa qaburraa ekspiraansii isinii galu haaraan ta'ina fataa jedha jaartii mana keettee nyaatuma nyaachuuf itti galaan olitti haga biroo jedhaan olin manumaa koofisaan olin biyya takka takka fataa jedhi gammachiise alaan bahee qabadhu deemi fa'a waan isiin barbaaddu godhiif akka isiin barbaaddu ta'iif bakka yoo isiin daa'ima taate akka daa'ima taate atillee waliin daa'ima ta'i hanbeet jar yeroo kenniif ammallee sa'aat si ta'u yoo yeroo kenniteef jechuudha yeroo fa'aa baxaa'ee barbaadan atamma yoo barbaadde galtee mana ciistee silkii ta'e karuma silkii goroggoraa ooltu jaartii ta'e bira teettee jaarsa akkasiin jedhu qaas jaarsi keessan kan akkas godha osoo naa jaalate wallahi hin jiru warri jaarsa qabdan ka jaarsi keessan bara galee halkan taa'ee akkasumas silkii goroggoru isin achi dhiise isin achi yaaddaniin jechuudha. Yooma silkii tana dhiisee na dhufee na hammatee akkana godha yooma akkana na taasisa. Warri jettan jira wallaahi hin jira warabba hin jira. Sanfaata maraadaa sirratta jazbaan kun jaartii manaa gammachiisuu hin dandeenye.
Saniif amma dubartiin wayita dhiirri gaariin tokko bakka hin jiraan ishee haadha hiriyyaa isii faamnaa mana jaarsi isii gammachiisuun kataa godhuun waan isiin barbaaddu akka isiin barbaaddu waliin ta'u argite maal qaba silaa jaarsi kee tokkollee akkana ta'ee minaallee ana silaa ta'ee faayitii kana wanni godhe sababaati beekuu fidamte beekif shamara wama xiqqeeshuun gammachiista yoo gabbas shamarri tokko tokko sammuun isaanii shamarri algaa qofa yaada gammachiisuu beekanii algaa hin gabbaleessa algaa qofa miti እዛም ላይ ሰራ ነገር አለ ግን ከንቆፋ ነች jireenyuma keessatti illee osoo si waliin haa ta'u sa'a nyaata kiyyaadhuma ta'a wallaahi anneeppa 5 saantiim kiis baay'inoore shamaa akka ta'e gammachiisuun beeku fakkaabbaduu hin bakka galgala osoo isiin laayif irra teexxa'u giftii wayii ergaaf. Torbatan Abba Abdallah gagama gasti galarii kiyya guut jennaan baatetu አልካድኩሽም ወላሂ ይኸው ከሰው ርቄ ከሁሉም ነገር ልቄ ነው ያለሁበት ተመልከች ገጠር ገባ አዎ ገባሁ ሰው ትዳር ሲይዝ ወደ ቤት ይገባል እኔ ደግሞ ውጭ ወደ ገጠር ገባሁ ታውቃለሽ መሬት እያረስኩ ምናምን እዚህ ጋር በቃ አንዳንድ ከተማ ብቅ እላለሁ ወይ በልጅነት ማግባት በነገራችን ላይ በጣም ከባድ ነው አይ ያን ያህል ከባድ አይደለም አይ ኦኬ ነው እንዴት ነህ ደህና ነኝ ወላሂ አልሐምዱሊላህ እንዴት ነሽ አንቺ አለሁ ደህና ነኝ ሁሉ ሰላም አልሐምዱሊላህ ተጠፋፋን አታገቢም እንዴ አንቺ ቆይ ዳገባው እኮ ማች አገባ really ታዲያ ለምንድን ነው ደበቅሽኝ ሳልነግርህ ለዛ ነው እንዴ የጠፋሽው አንቺ በሚሆነ ነው ያገባሁት ይብሳኮ ማንንም በእውን አይደለም ኧረ ችግር የለም በህልም እኮ የትም ብታገኝ ችግር የለም አንድ ጌም እንጫወት ይብሳ እኔት ነው ያለው የምሩን እናንተ እንትን ውስጥ ገብቷል ስዊዝ ነው ያለው ግን ያምራል ቦታው ምናምን ኧረ ቆንጆ ነው በጣም ያምራል እንጂ ስዊዘርላንድ እኮ በጣም ነው የምታምረው ያ ጋይስ ሌትስ ጎ ደብል ታፕ አድርጉ እሺ ሁላችሁ እናንተ ተብጎዳ ያለበለዛ ቅሌ ከናናች ገዴሜ ጋብተላ ታብጎዳ ሴራ እቺ ደቂቃ እንጋብ ቆንጆ እኮ ነው ይብሳ ስታምር እያሉ ነው እኔ ቤት አሉ ቴንክ ዩ ፋሚሊ ማን ነው ሲያመጣሽው ግን አንቺ ቦታው ነው ወይስ ራሱ ይብሳን ነው እንደዚህ ያለው አቺ ገዴሜ ጋይስ ሌትስ ጎ ደብል ታፕ አድርጉ ማርጌት ተንበል ታፕ ቦታው ነው አይ ጋይስ ሌትስ ጎ ደብል ታፕ ጧት መግባት ጀመረ ፋሚሊ እኮ ነው አይ ስራ ቦታ ሆኜ ነው እኮ ዝም ብዬ እያወራሁ ነው ከሰው ጋር እኮ ማታ ነው ስትገባ ማይክ ማታ ደግሞ ነው ተኛለሁ
ማታ ማታ ያህልሁኝ ስትገባ ለሊት ምንድነው? እኔ ተኛ